Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha. Keessani jajjabeeffadha like share godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Laayinii Oomoo guutuudhaan lolaa uumameen gandoonni 34 guutumaan guutuutti kan liqinfaman akka ta'ee fi namoonni kuma hedduu lakkaa'aman immoo kan buqqaan akka ta'e beekamee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaatti moobaayil baankiingiin namoota 116 irratti hanni birrii miliyoona 30 ol raawwatamu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo kan argate akka ta'e beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna isiniin kenna. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten TPLF gareen Debreziyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu humna waraanaa hedduu kan qopheesse fi kan bakkee qabsiise akka ta'ee fi Eertiraa irrallee humnoota hedduu galchuudhaan akka qubachiise dhagahamee jira. Dabalata oduu kanaa isiniin kenna guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Kan viidiyoo irratti argitan kun laga Oomooti. Lagni Oomoo guutuudhaan balaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Gandoonni 34 liqinfamanii jiru. Guutuun oduu isaa kan itti aanu kana. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa aanaa Daasanachitti lagni Oomoo garmalee guutuun gandoonni 34 guutumaan guututti lolaan guutamanii liqinfamuu irraa kan ka'e namoonni 81,000 ol buqqaa'uun himamee jira. Magaalaan guddoon aanaa kanaa Omarratee jedhamtu sababa guutinsa laga Oomootiin guyyoota itti aanu keessatti bishaaniin liqinfamuuf balarraa akka jirtu jiraattonni magaalichaa himanii jiru. Jiraattonni yaada kennaniin lolaan uumame kun miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira jedhanii jiru. Lafa qonnaa hunda haxaa'ee jira. Manneen barbadeessee jira kan jedhan yoo ta'u uummanni aanichaa parsantiin 80 ol buqqa'ee wiirtuu marmartee fi qalam jedhamanitti kan argaman akka ta'e himanii jiru. Gara biraatiin immoo lagni Oomoo guutuu irraa kan ka'e haroon Turkaanaa kana dura magaalaa Omarratee irraa kiiloomeetira 60 fagaatee jiru amma immoo gara kiiloomeetira 1.3tti gadi siquudhaan magaalaa Omarratee fudhatuuf akka dhiyaate himamee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaatti moobaayil baankiingiin namoota dhuunfaa 116 ol irratti hanni birrii miliyoona 30 ol raawwatamu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Namoota dhuunfaa 116 irratti hanna moobaayil baankiingiin birrii miliyoona 30 ol raawwachuun shakkaman 20 irratti qorannoo yakkaa banuun abbaa alangaa federaalatti dabarsuudhaan himannaa banuuf akka jiru poolisiin beeksisee jira. Namoota gowwoomsuun shakkaman kanneen irratti himannaan banuus ibsee jira. Himatamtoonni kunneen baankii daldala Itoophiyaa fi baankota dhuunfaa biroo irraa waan bilbilan fakkeessuun namoota burjaajessaa turan jedhamee jira. Himatamtoonni kunneen yakka kana kan raawwatan sirna kompiitaraa biroo fayyadamuudhaan odeeffannoo dogongoraa tamsaasuun akka ta'e poolisiin ibseera. Akka himannaa mana murtii ol'aanaa federaalaa kutaa yakka lidataatti dhiyaate ibsutti shakkamtoonni kun eenyummaa isaanii dhoksuun akka turan ibsamee jira. Himannaan shakkamtoota irratti dhiyaate adda durummaan seera yakkaa fi labsii yakka kompiitaraa lakkoofsa 958 loosaa 2008 bara 1996 bahe akkasumas labsii sirna kaffaltii biyyoolessaa lakkoofsa 718 loosaa 2003 cabsuudhaan akka ta'e hubachiiseera. Akkasumas akkaawuntii baankii moobaayila siim kaardii fi kompiitara yakka kana raawwachuuf itti fayyadaman hedduu to'achuu poolisiin beeksisee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidha laga haaromsaatti wal qabatee wal dhabdeen Masrii fi Itoophiyaa gidduu ture hatantamaan hiikkataa akka jiru himee jira. Doonaald Tiraamp kana dura hidha haaromsaa ganzabaan yookaan mallaqaan akka gargaaraa ture yookaan akka gargaare himee ture. Haasaa tibbana hidha laga haaromsaatti wal qabatee taasiseen akkana jedhee jira. Akkana ani yaadutti osoo ani lammii Masrii ta'e bishaan laga Naayil keessaa dhabuu hin barbaadu. Kanaaf dhimma kana irratti hojjetaa jirra jedhee jira. Akkasumas
hidhichi bishaan gara Masrii deemuu fi Masriin parsantii 97 irratti hirkattu jalaa cufa jedhee jira. Itoophiyaan hidha uummata isheef ibsaa kennuuf hojjechaa jirtu kanaan hamma bishaanii Suudaanii fi Masriif gadhiistu akka hin hir'isne irra deddeebinee dubbataa turre jedhee jira. Masriin erga hidhii kun eegalee Itoophiyaan akka hin hojjenne mormaa turte garuu biyyattiin parsantii 97 bishaan laga Naayil irraa haa argattu malee bishaan yookaan bishaanichi parsantiin 85 kan gumaachitu immoo Itoophiyaadha. Hidha kana Itoophiyaan baasii fi ogeessa fi akkasumas mataa ishiitiin kan hojjetaa jirtu yoo ta'u Ameerikaan deeggarsa mallaqaa taasise jechuun immoo gaafii ta'ee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa godinaalee fi bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti dhufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a bakkoota garaagaraatti barraaqan tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo akka argate beeksisee jira. Hanga funyaan Finfinneetitti zallaquudhaan yookaan fulla'uudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti raqqabsiisuun injifannoo akka argate odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba Finfinnee funyaan Finfinnee jalatti aanaa Mulloo magaalaa Uluutoo jedhamtutti itti seenuudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti raqqabsiisuun injifannoo akka irratti argate odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Dabalataa fi guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun achuma giddugala Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala lixa Shaggara aanaa Ada'aa Bargaatti haleellaa akka raawwatee fi injifannoo akka argate odeeffannoon achirraa baatee nu geette ibsitee jirti. Aanaa Ada'aa Bargaatti tibba kana fufteedhaan haleellaa raawwataa jiru miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti raqqabsiisuun injifannoo gagabbataa argataa akka tures waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Nullee isiniin gahaa turre har'as barraaqan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti raqqabsiisuun injifannoo akka argate odeeffannoo achirraa baatee ibsitee jirti. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabe akkasumas meeshaalee hedduus irraa hiikkatuun injifannoo akka irratti argate odeeffannoon nu geettee ibsitee jirti. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo achuma giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggaritti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti raawwate fudhateen miidhaa guddaa irratti raqqabsiisuun injifannoo akka irratti argate beeksisee jira. Adoolessa 13 2025 guyyaa tokko dura jechuudha kibba lixa Shaggara aanaa Iluu Galaan ganda Manguuroo iddoo adda Maadoo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun akkasumas hedduu madeessuun kan harkaan qabeessa akka jiruu fi meeshaalee waraanaa akka irraa hiikkate odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaatti haleellaa yookaan tarkaanfii fudhateen kan milkaa'e akka ta'e ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Baaboo Gambeelitti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa akka dhaqqabsiiseef injifannoo akka irratti argate beeksisee jira. Halkan edaa aanaa Baaboo Gambeeli mooraa waraana mootummaatitti marsuudhaan haleellaa irratti raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala kan taasise yoo ta'u waraana mootummaa hedduus hojiin ala akka taasisee fi miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiise odeeffannoon gamas irraa nu geettee ibsitee jirti. Dabalata odeeffannoo kanallee yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaa Dugda Daawwattis tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen akka milkaa'e ibsee jira. Guyyaa tokko dura lola aanaa Dugda Daawwaa iddoo addaa Kuroo jedhamti tureen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiise akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e loltoota tarkaanfiin irratti fudhatame keessaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan turan kan Jaalsanyii Nagaasaa fa'aa waliin galan bobbaafamanii lolicha keessa akka turanii fi haleellaanis akka irratti raawwatamee fi haleellaa irratti raawwatameen isaan keessaa namoonni lama akka madaa'an odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Odeeffannoon gama mootummaatti jiru immoo mootummaan humnoota garaagaraa maqaa opereeshinii jedhuun bakkoota garaagaraatti kan bobbaase akka ta'ee fi opereeshinii kana halkan dabalatee gaggeessuuf qophiin akka taasifamaa jiruu fi bakkoota hedduutti immoo raawwatamaa kan jiru akka ta'es odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Gara biraatiin immoo lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti magaalaalee garaagaraa keessatti uummata hiriira baasuudhaan deeggarsa mootummaaf qabu akka agarsiisu akkasumas uummanni mootummaa cinaa akka dhaabatu waamichi kan taasifamaa jiru akka ta'e odeeffannoon lixa Oromiyaa irraa nu ga'e ibsanii jiru.
Magaalota hiriirritti gaggeeffame keessaa takka kan taate Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu magaalaa Dhuubbaa jedhamtutti uummanni hiriira akka baafame dhagahamee jira. Kan odeeffannoon nu gahee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa eebbisee jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo irraa gara yerootti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uudhaan humna isaa leenjisuudhaan 50 irraa hanga 100 lakkaa'amutti dhaqqabee jira jedhee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture eebbisee kallattii kaa'uudhaan bobbaasee jira jedhee jira. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen TPLF yookaan Abbuut Garee Debretsion Gabra Mikaa'eliin hoogganamu lolaaf akka of qopheesse odeeffannoon gama sanirraa baate ibsitee jirti. TPLF humna isaa qabu hunda qindeessuudhaan kallattii kaa'ee akka bobbaasee fi akkasumas Eertiraarraa humnoota waraanaa kutaa garaagaraa gara naannoo Tigraay galchuudhaan bakkoota garaagaraatti kan qubachiise akka ta'e himamee jira. Fakkeenyaaf Aarmii 15 kan jedhame seenaa fi bakka jedhamutti Aarmii 14 Addi Qaalaa bakka jedhamutti Aarmii 35 Marabiin ce'ee gara Shiraarotiin akka qubate akkasumas Aarmiin 17 Baadimeerraan galfamaa jira jedhamee jira. Gara biraatiin immoo abbootiin amantaa Tigraayitti akka lolli hin kaane muummicha ministeera Itoophiyaatiin hojii manaa yeroo dabre itti kenname hojii jaarsummaa hojjechuuf qeessa Abuuna Saawuroosiin dursamuudhaan garasi imaluun dhagahamee jira. Ta'ullee haalli kaaba Itoophiyaatti mul'ataa jiru jaarsummaatti waan dhaabatu kan hin fakkaanne akka ta'es xiinxaltoonni himaa jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjinis wajjika ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.